taunya. Isini berbadu. Ansani kesa wanta kombo. Al waqti mital sefer. Al waqti mital sefer chun. Isini berbadu. Ya jemma. Waqti fera. Ya jemma. Ansani kesa wanta kombo. Al waqti mital sefer. Ashama jirtu baga jiraatan. Asuma video kiyya share like gochuu hin dagatina. Warri maatii kiyya intaynis akka maatii kiyyaa naataatan kabaja jaalalaan isin gaafadhu. Arragawaa ajaa'ibaa jechuudha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed gara Jimmaa imalanii akkasumallee Caalaa Bultumee illee dhaqee Jimma keessatti sirba dhiichisaa ooluunsaa ni yaadatama. Egaa namatti tola. Simachuu isaaniitti warri gadditanii irraa of qusadhaa. Maaliif yoo jettan inni naafina maaliif ree Jimma duraanuu biyya jaalalaati. Jaalalaan beekamaa jechuudha. Kan akka biyya ammeertuu keessaa dhalatiin malee dhuguma Jimmi biyya jaalalaadha. Qaldii otuma jennu Jimma biyya jaalalaa duraanuu jechuudha. Dhugaadha Jimmi biyya jaalalaadha. Kanaafiyyuu Caalaa Bultumee yeroo darbe Muhammad Said ajjeese Suweed Afrikaarraa akka ajjeese jedhaniitu irratti duula hedduu banamaa ture miidiyaa kanarraati. Ijoolleen Jimmaa, ijoolleen shamarran kanneen akka Bilillee Abbaa Jifaarfaa halkanii guyyaa bo'aa turan. Egaa har'a Caalaa Bultumee yedda inni badhaadhina ta'e gara badhaadhinaa kanatti yedda inni biltsiginnaa isaa yedda inni kanatti dabalameeti gumaa fixatanii jechuudha. Oromoon akka beekutti namni ajjeese sin ajjeesnes isaaf rabbisaa tol beekaa. Namni kan beekullee hin jiru. Sanaan isaanumatu beekaa jechuudha. Isumatu beekaa, isaaf garuu rabbiin hin beekaa. Muhammad Saidii fi rabbi rahmata haa godhu, gumaa isaa illee rabbi haa barbaadu jennaani. Laakiin har'a Jimma keessatti akkasitti lafa dhiichisaa ooluun Caalaa Bultumee namoota hedduu biratti namoota hedduutti dhaga'amee ture jechuudha. Oromoo kan ta'e marattu hin dhaga'ame. Akkamiin Jimma keessa dhaqee lafa dhiitaya sirbaa dhiichisaa oolee kan jedhu namni hedduu miidiyaa kanarraatti akkasitti jiramaa jechuudha. Garuu dhaqee gaa dhiichisee nagaan galee jechuudha. Wanti dhufee hin jiru. Kanaafiyyuu uummanni halaa ka biyya keessaa Caalaa Bultumee akka wareegamu akka maal ta'u jedhamee akka barbaadame ajjeefamu maaloodha gumaa saha akka baasan maal jedhamaa ture. Lakiin inni waan itti dabee badhaadhina kana biltsiginnaa yookiin bilxiqinnaa kanatti edda inni makameeti akkasumaan gumaa dhiisaniif seenaan. Kanaafiyyuu yoogaa Oromoo Jimma keessas dhugaa dubbachuudhaaf dhugumaaniyyuu Jimmi biyya jaalalaadha. Yoo egaa keessas kan quuqama Oromoo qabu numa jiraani. Abiyyi bichaaf osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Jimmaa akka sirriitti nama simatanii jechuudha. Simannaa maaliif ree yeroo ammaa kana uummanni Jimmaa maaliif yaa'ee simate kan jettan immoo siniif haa galu hubadhaa. Maaliif akka yaa'anis isaanumatu wal beeka, orma biyyaatu beeka. Amma wanta addaan hin baafne hin jiru. Uummanni kana hundus maaliif akka inni bahee ammallee namaaf hin galu. Maaliif ree biyyi keessatti jechuudha biyya humnaan bulamaa jiru, biyyi dimokiraasii waan hin qabneef biyya afaan xiyyitiitiin bulaa jira biyyi Oromiyaa keessa. Kanaafiyyuu dirqama yaasuu waan danda'aniif otoo hin hubatin arraba keessan dura dabartanii maaliif akkasitti yaa'anii simatan. Akka barbaadan simachuu qabu. Garuu mirga biyya keessa waan hin jirreef viidiyoo ko xumuree jira.